Kennaa isaan kana isaanii kaleessatti bu'aa turan. Okay, mucayyoon kun kan Beerut jirtudhaati. Anaan. Itti dubbadhu. Kennaan mucaa Beerut jirtu. Okay, so siini birrii keessiifan galchaa reegee siin jennaan birrii koo muluu naa galchitan jenne viizaa piloomentii kan bahee fi kan riijeektii ta'ee birrii irreegee tanan irraa muree sii dabarsaa siin jennaan birrii koo muluu naa dabarsita malee birrii tokko irraan kuttu hin jenne. Kennaa dubbiin kun akkana miti inni kun No, jetteetta moo hin jenne baaciru kanan amma si taasaaru. Mee kennaatti ishee godha maannoo mootiitti ishee godha. Jetteetta moo hin jenne. Ji'a jaan torban kana kan akkas naan jette isa naan jettee deebitee kanatti na biraa qabdu 200 qofaa naan jette waraqata fidi kan ittiin hojjechiifti ansi gargaaruuf illee dirqaman qabu akka obbolummaatti garuu dhugum kasartii yoo ta'e amma illinaan koo yaadeen si gargaaraan sin jedhe ati eenyu kan waraqata na gaafattu naan jette akkasumoo akkas miti. Already isa waraqata siifan erga rakkoon qabu birrii koo muluu naa galchita jetteetta moo hin jenneeti. Hin jedhe. Sababii maaliitiifan muluu sii galcha. Sababii qarshii kun harkaa fuuteef kun wilataa keenya keessa yoo ta'u baate irraa muradhaadhaanis miti seeras miti. Okay, kan viizaan impiloomentiin bahee fi kan riijeektii ta'aa ture dura otoo viizaan hin bahin sana ammoo anatu kassara. Situ kassaruu qaba waan kassarteef ani hin beeku kaa dhimma kun anaan na ilaallatu. Isa kassar. Waliigalteen keenya. Isa kassaree sii dabarsuu hin danda'u sorry. Dhaggeeffadhu. Isa kanayyuu immoo kan isa kanayyuu na eegda malee ammatti sii dabarsuu hin danda'u. Qoy gidduu aseen akkas miti. Ati viizaa baafteettaa kenna. Yaa baaseeraaf. Ergiteettaa fi riijeektii yeroo lama ta'e. Sababa maalii ta'e riijeektii? I don't know dura gizee tokko duuba indaallee nama hundaatu riijeektii ta'aa ture. Aishi achi booda'u. Yaa yeroo sanadha. So eddes immoo piloomentiin viizaa baheeraaf. Aishi inni immoo maal ta'e? Sababiin achi si'oosiin xumuranneef gubaten illee. Waan si'oosi keessa hin jiru kenna yeroo sana si'oosiin hin jiru. Ergiteettaa fi viizaa kan isaan irratti ergite. Hin ergineef. Kenna dhaggeeffatu. Siifin nan ergaa saafin nan ergaa barbaadde. Yoo dhaggeeffatu. Waan tokko ibsaati. Inni kun si miliqsuu hin danda'u. Alaa waraam eshi laayivii taa'ee hin haasa'u. Okay, na wajjin hin haasa'e karaa barbaadde. Waan haasa'u kanarra hin barbaadu nama kudhan jaarraa. Yoo garuu dhugaa haqiidhaan deemte yoo ta'e sinna siraataan hin haasofte yoo ta'e si wajjin haasa'a. Ana dhaggeeffadhu laal loliinsa miti kan nuti barbaadaa jirru furmaata. Adella bin lolani. Lolan furmaata kan nuti barbaadu. Furmaata immoo dhugaa dubbannee hundi keenya bakka nutti dhiite bulla malee siifis isaaniifis hin dubbannu garuu dhugaa dubbannee bakka nutti dhiite immoo bulla jechuudha. Akka jaarsummaatti ilaaluuf utuu mootiin na bira jiraate natti tola mootii ammaatti isheen naa godha maaliif nama hubataa tokko waan ta'eef bifa jaarsaatiin isin ilaaluu dandeenya waan ta'eef akkasitti obsaa isiniin jedha. Viizaa sana yeroo baaftuu fi maaliif irratti hin ergine ati isaanii? Kenna miti rawe. Kenna. Kenna miti rejirta. Yoo farkaa qabanan dhufana eegi. Aye, okay. Atumuru rakkoo qabu. Atumuru hin dhufa. Rakkoo qabu obsaasin akkasiin miti lolaan miti dubbi. No dhimmichumatu yeroo sana si'oosinis hin jiru. Waan tumti ta'e tokkomtuu hin jiru. Namni paaspoortii qabu biyya Dubaay. Obsa akkasiin miti obsaati. Obsuudhaan malee furmaanni jiru. Obsameeti. Obsaati wayifan jedhe. Tolee tokkeessi. Okay, amma ni dhufutti hundi keessa ishee godha. Obsaan xumurama rakkoo hin qabu. Birrii meeqan isinii deebisa isiniin jedhee ture inni yeroo isiitti dubbatu
Gaafa waa'ee maallaqaa. kuma dhibba lama na biraa qabdaa jedhe. Kuma dhibba lama na biraa qabdaa jedhe. Maaliifii jennaan waciin Meeqatti baasee kennitan? Meeqatti kennitan? kuma dhibba afuriif kuma torbaa fi dhibba shan. Sin erga darasanii amma yoo keetti. Tikkeettii mura isin ergee. Wantumti inni godhumtuu hin jiru. Wanti inni na ergi tokkichi hin jiru. Okay, mootiin dhufeera. Mootii please free time mootii. Mootii free time dhimma kana keessa akka tarkaa naqattee xumuruun barbaada waan ta'eef. Si harkiseera garuu. Si harkiseera. Meeree gassi erga dhuka. Meeree mootii mootummaan geeza laallamee. Meergi gassi ergime. Gassi ergi. Aaw. Hundi keessa nu share godha guys. Share tap godha share tap. Ergeera. Sigalchee keessa kuttireenoo sigalchee. Mootii mootummaan geeza laalamee. Sitti baqannee nu araaramee. Sitti baqannee nu araaramee. Okay. Mee ijoollee mee lakkoofsa tokko barreessi mootii akkaawuntii kee hin xumurree ati dhimmachiisi la obsa keessa obsaan aannan goromsaa dhugaa mibbaan lagaraallee siri galee. Eshi okkee waggaa guutuudhaan an obse nama sagaleen mucaa kanatti erge dhugaa. Isin miti obsaasin obsaan aannan goromsaa dhugaanu mammaasa kan aan waanan jedhuuf qaba isin yoon hin jarjaranu obsuu qabdu garuu waa sirreessuuf waa tartiibatti gochuuf. Obsuun furmaata. Obsuun furmaata jechuudha. Sabaruu qabdan maaliif loliisaa yoo deemne dubbiin nu jalaa baduu danda'a. Dhugaan nu jalaa baduu danda'a. Yoo loltan yoo dallamtan dhugaa keessan illee dhabuu dandeessu. Garuu tasgabbii keessa dhugaan illee ni argamti. Mootii mootummaan geeza laalamee. Meerreessa kuttaree boleessoo. Imarraa yaa kurichi kam nuti deddeebi'aa jirti. Meerree imarraa yaa si galchee naanessa kutte. Imarraa yaa. Nuyi godhaa yeroo tokko sagalee isin biraa jeeqaadha fakkaata. Ishi kaali sanyii mootii. Nuru namna galu. Beetii didamee kaa'edha tokko jala. Maaltu didame ree? Si haa balleessu. Qasa netti didamee ree jedha akka eenyu. Kabeeti aboo dhimma tokko goolamnaa nu jeeqinaa dunqooroochi jalqaba tokko goolamna. Kan biraa kam nu qabsiisuu rakkattu sirutu tokko hin goolabin. Abdii fikri isa jala jedhu kana jala bulookii of jalaa godhi. Tokkummaa dheessa isaan sabuu mana jaallatanii isa si arrabsu kana laa. Kami eenyu na arrabsaa'e? Kunoo laa Maal maqaansaa? ilaa kunoo lakkoofsa irratti barreesseera laa kunoo isa kana si arrabsaadha buloo godhi. Dhiisi jazaa isaa rabbiin biraa argataa dhiisi dhiifama goonaafi. Irra deebi'a. Abdii rabbii jedhi. Jechuun irra deebi'u maal rakkoo qaba? Waan ajaa akkasii namaan jedhamu. Dhiifama rabbi irraa arganna bara amma dhiifama goone fa'aa utuu inni dalgifamu utuu inni waa waraana fudhatee nutti fi koo dhiifama gooneef tarii rabbi jazaa keenya wayii kaffaluu danda'a balaa wayii itti buusuu danda'a feegitaa asatti immoo gaafa dhiifama goonaan didu. Sabaruu wayyaa nama tokko tokko arrabsuu hin qabnu nu arrabsee inni arrabsuu hin qabnu jechuudha. Kennaa deebii. Kennaa deebii tokkummaatu si waame kennaa deebii. Bakka bootaa nama biraatii gadhiifnaan deemna nu. Rakkoon qabu amma abbootaa maa rakkanneerraa re. Kennaa tokkummaatu si waamee deebii. Kennaa tokkummaatu si waamee deebii. Mootii maa Allahu Taalaan sodaattu ati. Guyyaa tokko akkana mootii siin jedhee leenca mara kana hin fiddu taanaan walitti gadi baanee samaayii torba wal ergan dhugarbi leenca darbachuu qabdu mara kanatti. Leenca gochuu qabdu jechuudha. Dhugarbi. Har'a wal darbadhu. Abbaan jifaar nagalchiidhaan mudii taraa abaaboo kennaa.
Nagaan si Maamuri taraa kennisaa miti. Okay. Aanni kee nagaan kee baay'atu akkam jirta? Abboo dhiisi waaqayyo galataa argatu waan dinqiidha. Innaa asitti deebi. Awwaleen islaamaa hunduu jedhee ilaalan jiru rakkenni mooddee waan daasee dhiyachu. Amma qotaa kan. Rakkeetti lallabee daadhe. Dafoo kisiise. Nagee laasee rakkeetti lallabee kottu. Yeelleen galee viidiyoo waraabadhee naanan iyyoo jedhee gammadee fudhee deebi'u arraba natti baase. Nuuma fokkisee dhiisi wallaan. Hojii kee nyaadhu tokkee waaqa. Aanaa kiyya nagaan kee baay'atu akkam jirta nagaa keedhaa? Aminaa dhokko nagaan sifillee baay'atu jirtaa fayyaa keeti. Jira waaqayyo faa galatu kennuutti bilbiltanii deebistanii? Miitii qabatteerta tokkeeku moo bilbilaarta? Dhufee ture situ dhabamee ture malee kennooni akka carraa ta'eenis illee kaleessa galgala faana haasa'in ture daqiiqaa muraasa. Mootii maaltu jira beektaa? Dhimma kanaa xumurru wanna tokkotu jira. Waa dhiifama kan tokkee koo dhiifama. Ilaa warri tokko maal fiddaadhaani namni kamuu miidhama gaafa maal fiddee isa jedhaaf osoo hin taane maal fiddaan nama keessa jiraannaan miidhamuu danda'a namni maal fiddaan sun ajaadha gaarii miti sii galee. Akkasii furmaan akkasii dubbatanii xumuruudha malee maal fiddaan gaariin ta'u garuu furmaanni dhugaan kanatu jira kana gochuu dandeenya irratti walii galuu danda'u qabna amma isaa waliin loliisan barbaannu sii galee kanaaf itti bilbiliitiin golamna hojiirran jedhaa jira akka yeroo isaa kennee wal dubbifnu akka ta'uu fi itti bilbili mee haasofnu. Baay'ee dubbachuuf tokkee koonis illee dubbiirran ture deebisiiti immoo saatiin kun saatii irra fudhaa mana bilbilaa fi amma nattaasee keessatti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan maal fiddii waan jedhu yaada isaa achitti naan kaasni Oromoota waan inni kaase hin beeku edhaa ani isa kabuuf waan dubbadhu tokkee waa tokko kanatti na beeku qabdu ana haqa nama kennaa biratti nan dubbadha ana biratti nan dubbadha haqni nama haqa dhugaa nama jechuun birrii nama gargaaru malee soba nama gargaarani dhugaan dhugaadha jaateetiif. Garuu inni jedhee wantoota achitti haasa'e inni dhufee haasa'uu danda'a. Jesti yaan inni haasa'u ni ta'e immoo aniyyuu haasa'uu hin danda'a. Even dammoo waan kamsaas inni taasisuu ni danda'a jaatee fiddanii dhufee wanti achitti naa kaase maallaqni si bira jiraachuun kan nama kanaa jira eeyyee hammi jiru fakkaataa jiru isaa tikeettii kuteeraa hin kunne waan jedhu sana inni piroosii dhufee haa himatu. Garuu akka bira jiru ofiisaatii na hamaneera. Eeyyee na biraa qabdii. Garuu immoo kisaaraa keessa galee kan sareera dhugaa dubbachuuf taanaan birriin an dhabee handaf qanamaa nyaachuuf miti jedhee baay'ee kakate eshi rakkoon qabu jedhe nyaachuu danda'a nyaachuu dhiisuu danda'a innumti dhufee dhiisa namoonni koomentootni adaraa keessan dhiisaa ishii haqa nama kanaa baafnaaf jecha miiratti nama galchu. Maaltu jira beektaa ammas namni kun tikeettii mureeraa jiraachuu tikeettii ofirraa qaba viizaa baaseeraa ofirraa qaba argachuu danda'a garuuti viizaa baasee maaliif hin ergineef. Ilal wanti fakkaata ergeeraa fi yoo ergeera yoo ergin immoo rakkoon inni eega viizaa baase hin ergineef maali eega tikeetti hin ergineef maali. Ammala waan kana yoon jedhe bakka namaa bu'ee himuu ta'uu danda'a. Anamma isaaf hin agoomu garuu kalee silkii bilbilee fi narraa kaaseera inni ragaa isinitti dhufee himeera kan silkii irraa kaasee taase ammaa dhufee innumti mataansa kana jedhu keessaan illee naasona jedhe taaseera yoo ta'u baate silkii gadi naa hasa'i. Okay, gosh. Amma yeroo kee itti bilbilii mee yeroo hin qabnu nuti illee itti dadhabaatillee gaa dadhabaa jirta si biratti dubbachuun fide namni nama kabaju tokko biraa qabaachuu qaba. Yaa akkasu gaariidha. Baarakallaa ofiikum. Itti bilbilii bakka akka dhimma kana godhamnu godhe. Hojiin qaba nan dhufa garuu bakka ta'e wayii jira fakkaata. Yoo miilli kun dhukkubaa jiran malleeti miilli baraana cabee. Du'aa inni itti kadhatti hattuun Dubaayii koo warri Dubaayii naa baarte tokko fidee birrii namaa nyaate taaptaa godhaa gaa. Lakki tokki sababa kadhaa nama hamaati. Maata de maraatee ati birrii namaa birrii isa kamiin nyaadde eetiin maraatee qaalichi namni dhugumatee abaa. Jiraachuu keessa. Taabbaatu kan kanaan booddee hin jiru. Ji'a sadii tokkummaattan si geessee afaan ifaati. Gastii tokko naa kenni ishinaan jedhu faara dhufeera natti fakkaata. Fayyaa namaan abbaarraras keessaan. Tokkee dhaggeeffadha meelaa jalqabaa kaasee dubbii kana isinitti hima.
Qoyyaa dhufu wajjin wal bukkeetti haasoftuu sana booddee immoo Inni natti himu eenyunni? Yoo kun rakkoo hin qabu mootii. Inni amma waan jedhe as dhufee sababa poolis kireelaansii tafe mucaanii jedhe. Yeroo sana poolis kireelaansiin hin jiru. Akkana Poolis miti kireelaansiin... ilaali. Obsaasi. Wayifan jedhe. Obsi furtuu waa hundaati. Eshi bakka dhufu isa fuulduratti anaasa'ame. Tole. Okay, Khalidi ergateera. Khalidi Urad. Ergateera. Okay. Edi fudhadhooni tokko moo dhiisu? Kunoo mooditara si goone guyyaa tokko maal hin cayyisiisuun kee yoomuu lama. Kottu. Mooditara si goone. Tokkuma. Wayyaa bibi. Wattiidha boqonnaa kenniif haa boqotu bakka an dhufeera waan ta'eef abbaan dhimma. No, nu bira jiraatu mootiin hin deemu dhiisi nu bira jiraatu. Maaliif yoo nan jarjare fakkeenyaaf anaan tasgabbaa jechuu danda'a namni kun anillee baay'ee nan jaallaa nan kabajasi. Atillee yoo nuti xiqqoo walitti darbine qaadiyaan koo gaarummaan koo badummaan koo dhiyoo waan taateef yoo nuti walitti darbine illeeti anaan dhiisi naan jennaan nan dhiisaa siinillee dhiisi naan dhiiftanu gidduutti nu eega jechuudha jaarsummaa keessatti jechuu barbaadeetani baarakallaa ofiikum namni nama keessa jiraachuun gaariidha jechuudhumaafanii kenna soori iqirtaa kenna walii gallee yeroo fudhan yeroo gabaabsineeyyii atis yeroo nu jaraan dheeressinii isaanis hin dheeressinii bayee rafu namni kun. Okay, dhimma isaanii dhageenya himataarraa dhageenya jalqaba. Achi kaaneen nuuf deebisu. Akkasii wayyuu mootii firii ta'e gaaddeebii. Jira rakkoon jira. Himata keessan kana naa godheera kana natti erge waan inni isiniin dubbate guyyaa tokko ta'us waan inni isiniin dubbate kana dubbadheera naan dubbateera. Waan inni isiniin hin dubbanne immoo isa waaqayyo isin argu malee isa haarii dubbatan miti. Isa waaqayyo isin argu. Fakkeenyaaf isa tokkummaan beeku osoo hin taane isa namni biraa beekuuf hin beekne osoo hin taane waan waaqayyo isin irratti beeku qofee dubbadhaa jechuu barbaada. Akkamitti itti kennitanii eegatti kennitan yoo maaltu jira waan jedhu gaggabaabsaan dheeressinaa ijoo keessaa fudhaa. Tokkee koo nagaan isin hundaaf haa ta'u warras keessa jirtan hunda keessaniif. Ilaa kenna afaan akkaataan itti walii galle kun waggaa kana yoona piroosesiin mootummaan Itoophiyaa gaafatu Dubaayii gaafatu hin jiru. Namni paaspoortii qabu gara biyya Dubaayii deema ture. Wanti piroosesiin hin jiru wanta uumaman kun hundumtuu hin jiran. Garuu isa faana kan walii galee guyyaa 3 keessatti dhimma keessii xumuraa naan jedhe. Qarshii kootu amma kana galchuun kanatti malee nama gowwoomeetuma waan namni naan jedhe dhaga'uu miti. Guyyaa 3 keessatti sii xumurama waan ta'eef birri iddoo tokkotti ergi jedhaan nan ishii jedhee birricha liqeeffadhee geessetti ergi. Gaafan itti ergee guyyaan isaa diisuun darbuun dawwalee fi kennaan yeroo tokko afaan isin kutaa kenna dhagaanii tamiti waa isaan dubbatan akkasin rakkimne booddee. Ani beekta otoo namni haasaa jiru nama gidduu irratti qabee haasa'uu barbaadu namni illee mootoon haasa'u sagaleen irratti akka qabu barbaadu soo saniifan cal jedhee dhaggeeffachaa jira. Yaa dhaga'uu kee qofachee eeggachuufan itti fufaa dhaga'uu qofachee eeggachuufan itti fufaa. Waliigalteen keenya gaa guyyaa 3 qofa. Kan mucaan kun itti deemuu jechuudha. Otoo mucaan paaspoortiin fudhatee nan gaafadhee guyyaa 3 itti waan naan jedheefan ishii jedhee amanee qarshii kootti kennaatti. Gaafa guyyaa 3 sana darbuun dawwalee fi kennaa mucaan maal fudhatee deema maal dabarsuu fi danda'u jennaan zimuum naan jedhe. Otuma akkas jedhu torbee tokko gahe nan bilbileef qoyi naan jedhe. Ammas nan bilbilee qoyi naan jedhe. Innaan ji'a tokko immoo gahuu qoyi waan hunduu alreedii xumuramee tikkeettiin kutaafi naan jedhe. Guyyaa 3 yoo naan jette kenna. Guyyaan 3 ji'a tokko miti idda waan hunduu xumuramee tikkeettii kutiif kaa maal gochii teessara idda xumuramee viizaan baay'ee hunduu xumuramee jedhe. Ishi idda viizaan baay'ee tikkeettii kutii ergi ka maal takka uumamuun beekamuun jedheen. Otuma akkas jennu naannoo maskarameetti akka isa biyya keenyaatti waa'een poolis kireelaansi sun uumame. Inni dhimma isa kokkoon kan gootirraa amma ta'e fagoodha. Achi booda isa faana gaafa dhimmichi uumamee jedhuun anis duutti ittiin dubbanne rakkisu kunoo dhimma nama hundumaati jedheen waa'ee poolis kireelaansi miti waa'ee COC callan callise. Gaafa immoo sun darbuu ijoolleen biraa deemaa turan inni iyyuu ijoollee geessaa ture poostii isaa nan argan ture kaneessaa fidde kanan jedhu isaan kun Itoophiyaa miti naan jedha ture. Otuma akkas jennuun naata akka jennu wallollee jidduutti. Gaafa wallollee jennuun kana egaa jedhe amma dhiifama naa godhama waan hundaa xumuree fi tikkeettiin kutaafi jedhe. Ishii tikkeettiin kutikaa kennaa maaf ammas deebitee waanum kalee sanatti haasoftaan jedhe otuma akkas jennu turre jidduutti lola wayiitu immoo ture jeequmsi biyyoota adda addaa gaafa ture sana
Moo in dhaabne jidduutti anis hin gaafanne yeroo sanaanis maal gochee dhiphisa jedheen itti uumnise sunis hin darbee ergasiis ijoolleen deemaa turan. Achumaanan guyyaa tokko haaree nama miidiyaa tokkotti madde. Nama kana miidiyaa irratti hin baasiniitiin jedhina nama kana qullaa dhaabuus hin barbaadu kassasuus hin barbaadu yoo ta'uu baate maatii isaa gaafadhe maatii isaatti madda keessaan naa gaafadhu jennaan fuutee taa ennaan fuudheeraa jedheen. Achumaanii maaf hin deebistu ture yookaan qarshii namaan deebistu yookaan immoo mucaa maaf hin geessituuf jennaan yoo birrii fudhatti ta'e birrii ishii wajjin reegeen deebisaaf. Yoo birriin fudhattu immoo ta'e turtee eeggattii jedhe. Indee guyyaa sadii kanatti naan jette ji'oota amma kanaa si eeggadheera kanarra si eeggachuu hin danda'u qarshii koonaa deebisi bakka amma qarshii koonaa deebisin jedheen achiin anaan keessaan dhufee maallaan jedhaa 200 qabdaa kana fudhattaa naan jedhee barreeffama. Maafan 200 sirraa fudhadhaan jedheen. Baasii baaseera waan ta'eefi jedhe maalitti baafte fidi waraqatatti baafte. Ani yoo baaftes dhimmi kun anaan ilaallatu garuu akka namummaatti akkuma boleessa koo qixisuutti ilaalcha siifan godha waan si gargaaruu qabanatti si gargaara isatti jettu kanaa miti fidi waraqataan jedheen ati eenyu kan na gaafattu jedhe. Nama isaa bilbile sanaanis ati eenyu kan na gaafattu jedhe. Achumaan miidiyaattan si baasaa jedheen namni sun. Miidiyaa miti BBC tu gabaasii. Ayyeroon beerran faana taa'ee TikTok irra taa'ee isa kana dubbadhuun qabu jedhe dhugaa Kiristoos. Wangeelli itti amane naa gaafatu kana soban dubban. Ambeerran TikTok faana naan taa'ee haasa'uun qabu BBC tu gabaasii. Akka nama hubatuu fi viizaa baasuuf isin hin ergine? Waan tokko maanaan erga ammuma irraatti wanti kennaan kana jedhee waraqata wayiinatti ergeen jiru. Birruun kootu galee kanumaan dubbii nama kana ture. Achumaanan gaafa mucaan kun akkas jedheenii jedhu barreeffama naa barreesse. Haadhoo koo miidiyaatti na kennitaa annamuyyuu hin sodaadhu. Waaqa nan sodaadhaa haqa kee hin nyaadhu naan jedhe. Miidiyaa jaala waaqatu kan waaqatu caala sirriidha. Achumaanan ishii kennaa waaqa sodaattaa ofii kooti kan bilbileef cirraash bilbila narraa kaasuu didee garaan isaa na taazzaba kan inni na taazzabu. Tokkummaa daftee haa xumurrattu hojiin qaba. Sabarii Baay'ee laayivii irratti kan na taazzabu ofii kooti sababii miidiyaatti dabarsitee na kennitaa waan inni jedheefan kennaa silaa biribiizadhaan walii galle inni amma hafe kaampaaniidhaan mucaa daddaftee naa geessuu dandeessaa kontiraatan jedheen. Barreeffama isaa siin ifan erga amma keessa. Turtii ji'a tokkoo keessattan mucaa si ergaa naan bilbiliin kanarraa jedhe. Ofii kootiifan si bilbilaa jedhe. Ishii immoo jedheen dhiise. Ji'a tokko immoo sana nan eegi. Bilbila mooddasii jidduutti nan bilbila narraa kaasuu dide. Nan rakkadhee gaafan jedhuun mucaan biyyaa na rakkisaa takka hin badaa takka qoricha dhuga jedhaa. Sammuun koo gaafa darbee jedhuun namatti isa himadhe kennaa. Jaarsummaatti ergadhe. Jaarsummaa gaafa nama itti ergee jedhu nama sanaan waan isaan walii galan hin beeku namni sun asumaaf achi qabeeti silkii faana jalaan kaasu jedhee innuma hafee nama 10 itti ergeera kennaatti jaarsummaa. Iddoo ta'e dhaqina gaafadhu naan jechaa ture. Obboloota koo dhaggeeffadha namna qanamaa dafqa namaa 400 700 fudhate. Maalla goota jedhee kanarratti immoo salphina mallee arrabsoo namni kun na abaare isiniifan erga dhugaa waaqayyo waan arraba nama. Kaayyoon keessan galeera isan gaafachuu deema. Birrii 400 fi 700 itti kennitanii viizaa isin ergan qabu booda qaxaroo walii beellamaa turtanii akkas hin jettanitti qaxaroo walii beellamaa turtanii qaxaroo sana isin hin guunne viizaa isin itti erge isin qabu tikkeettii isin itti erge isin qabu akkasiimi. Homaayyuu waan tokko naan erge. Okay, ishii gara saattan darbaa obsaa dhaggeeffadhaa. Sana booda. 200 si kenna jennaan inni fudhadhu surumaa birrii koo guutuu san naa kennitaan jedhe. Karaa seeraas haa ta'u karaa jaarsaas birrii guutuu naa kennitaa. Birrii koo guutuu fudhatan jedhe. Okay, galatooma jalqaban kennaa nuti waa isaatti hin darbii waa tokko cheekinaa godha. Birrii isaan sitti kennan 400 fi 7,500 ta'uu addanaa baaftee kaatee eeyyen yookaan lakkeettee haasaa keetti naa darbita miyuutii irraa baafadhu. Kenna miyuutii irraa bahe. Reedi amma sagalee ishii kana naa dhaggeeffadhu takka. Qoqoo dhaggeeffadhu dura. Shofeeroo darbanii seef. Haalaan siin jedhee waa'ee daawwiti. Waan naan jettin qabdu kennaa mana dubbisaan jirtu waan ta'eef amma kana booda natti jettuun ganaa namas garan fiduu hin qabu. Nama mootii barbaadee arguudhaaf dhimma isa kanaaf ganaa waggaa tokkos turuu hin qabu. Qarshii koonaa deebis jedhee irra deddeebi'eessitti jira. Okay, maalan siin jedhe waa'ee qarshii. Maalan siin jedhe waa'ee qarshii. Waanuma tanaan jettu
jettee wanti waan qabatamaa nattaasoftiin jiru kennaa eeggadhu jedhanii jettee eegganne immoo amma eeggannu gararraa jechuudha. Okay, shi amma sitti haasa'u? Amma sitti haasa'u? Amma birrii kuna. Ela? Waan taasoftu waan taaraa yoo jedhu. Ela? Dhimma mataa keetii yoo haasoftee nama birruun kuna erga obboleessa. Dhimma mataa osoo hin taane dhimmuma daawwitii sitti haasa'u na dhaggeeffattaa? Dhaggeeffataan ture sun. Daawwit haa dhufuu biyya kana yoo jette tokko siyoosii wicci guddaa ministeerii irraa maabaraawwii fudhatee haa xumuratu tikeetti nan ergaaf. Tokko kan biraan nama turistiidhaan dhufu yoo argatte bakka daawwit nama buuseen mucaa dhufu sana buuseen kan daawwitii kana salee isa booda daawwitii turistiidhaan as fida. Carraa lama. Sadaffaan birrii koon barbaada birrii koon fudha yoo jette waciin daawwit ofar leetarii irraa kaasee hanga yoonaa baase. Okay? Irraa muree birrii kee si ergaa akkaawuntii kee naa ergi. Kan kanaan alaa wantin si godhu tokko yuu hin jiru. Birrii muluu ati jettu immoo birrii muluu hin deebi'u. Kanuma. Okay, sagalee kana dhaggeeffattee kan ishee wajjiniin haasofnedha, okay? Anamma kiliiriin haasaa warri azalaa hattuu jettu waan tokkitti kennaadhaaf waan meezoo tokko dabaltan hin qabdanii waan meezoo tokko narraa qannaftan hin qabdanii, okay? Just kiliirii dhugaasaa isinittani maa dhugaasaa yoo fudhattanii fudhattu hin fudhattu taanaan immoo kennaarraa homaan qannaftan. So, dhaggeeffatteetta sagalee kana. Mucayyoon kuni, okay? Mucaa biyya ranaa fidi jette. Okay jedhee walii galeeraan. Guyyaa 3 keessatti nan baasaa viizaayin jedheen ofar leetariin approve ta'ee viizaan kan ba'u guyyaa 3 keessatti. Ofar leetarii ergeeraaf amma naan ergine kan ishiin jettu. Tokkodha. Lammaffaa immoo qoyi. Anamma otoo naasaa jiru na wajjin akka haasoftuun barbaadu please. Yookiin an bu'aani beeki kabaja mootii fi kabaja tokkummaa fi kananas ta'u beeki. Zafaris tokkoffaa irratti mootii kabajeen kanan dhufe malee sooshaal miidiyaa irra yoo dhufan beeki. So mucayyoon kuni hin dhufne mucaan hin hafe inni ishiin dura poolis kiliraansiin jenneeniin ani si'oosiidha. Biyya keenya ammoo otoo ippiloomentii viizaan bahee si'oosii baafattu malee biyya kana seenuu hin dandeessu. Okay? So, mucaan isa baafachuu hin dandeenye. Viizaan ippiloomentiin baheera. Yoo ishiin nama biraa fiddi ta'e, kan nama biraa ishiin fiddu sana ripileesimentii godheen, okay? Daawwitiidhaan immoo viizitiidhaan fiduuf yaade. Viizitiidhaan yeroo sana hin seenama. Okay? Viizitiidhaan ergannas galee ippiloomentiitti qayyaraaf. Kan ammoo taasa'eera. Yoo haala kanaatiin haa dhufu jette nama biraa bakka haa buufatu. Yoo garuu birrii koo naa deebisi jette waciin baase tokko kaasee haga dhumaa kanan baase herreege, okay? Birrii kee sii deebisaan jedheen daqiiqaa 15 sagalee ishii waraabee kanan kaa'en. Okay? Lakkii balleessiteettaa wantoota amma itti haasofte irratti yoo jettan okay natti muraa. Amma immoo isumayyuu birriidhuma gimmaa inni isaayyuu murameeyyuu naa galchee hojjette ammatti waan si galchuun qabu already kisaaraa keessa jira. Almost miliyoona 16 birrii Itoophiyaatti kassaree jira. Sanuu guyyaa naa qabamee si hojjedhee si galche isa kanayyuu, okay? Isuman wacii irraa muramu. Galatoom. Naa galchee hojjette. So, qoy takka muranneen. Waan dhugaa jiru immoo itti haasa'ee jira. Okay? Yoo yeroo sana otoo ishii yeroo sana akkaawuntii naa ergiteetti ta'ee jiraate birrii ishii immediately yeroo sana nan dabarsaaf. Maaliif yeroo sana qaba kisaaraa keessa hin galle. Okay, amma immoo kisaaraa keessa jira haa eeggattuu nan galchaaf wacii ishii herreege hallaqe. Kan saniin alaa garuu sooshaal miidiyaa irraan godha exactly waaqa tokkicha itti amane duwwaan sodaadha malee karaa sooshaal miidiyaa karaa biraamaa dantaa isaan qabu sorry. Okay. Waan dubbadha mootii hundi keessa hunda dhaggeeffadha ilaal amala nama hundaa keessaa waan naan taane tokko sitti hima
akka si qofa osoo hin taane waan nama hunda laallatu kun. Hundi nama gaafa maallaqa nama harkaa fuudhu kanan sii godhaa jedhee nama harkaa fuudha. Gaafa wal dhabee kanan sodaadhu jedha. Eega kun kan ta'u kan kam. Dhiifama naa godhiiti tokkuma. Dhiifama naa godhiiti. Amma gabaabaa dubbi ankiliirii haasaa sitti haasa'ee jira. Baaciru. Eegdee maallaqa ishinan dabarsaa fi naa eegdu. Dhaggeeffadhu. Qoyaan ajandaa dheeressuun barbaadu. Kabaja mootii dhufeera. Mootii ulfaadhu. Okay. Kan na barbaadda noo jiraatan karaa keessan attaasaa kanuma laayif irraan xumureeraan. Sorry. Na dhaggeeffadhu waan asi dubbadhu. Amma na dhaggeeffadhu taraanana. Tokkoffaa akka nama badii qabu ittiin dubbatin gaafa dubbattu. Siigalee maal gootaa an kanatti malee dubbadhu kanatti malee dubbadhu hin jedhin. Kabajee sitti dubbataara namni kabaja kee balleesses hin jiru. Siigalee amma fakkeenyaaf namni kabaja sitti balleessaa jiru hin jiru. Nama ka'an irraa addatti si kabaja yaada kee anillee dhaggeeffataa jira. Namni as keessaa illee isheen illee kabaja kee namni balleesse tokko hin jiru. Isin kabajeetan gaafa jettu akka nuti si kabajaa jirus beekika. Kan kee qofa nutti himini jechuu barbaadeetan. Inni asittiin gatii nama sana karaa ittiin kaffalu karuu wal dhabuu danda'a. Sababa godhee allayyaa buusuu danda'a. Waan fedhe gochuu danda'a. Mootii gurbaana deebisi gaariin ta'u. Hiyyeessa boosisaa ilaal waan dubbannu Ilaa waa tokkotu dhiifama naa godhaa dhugaa dubbachuuf taanaan sa'aatiin kun sa'aatiin boqonnaa isinii jedheera. Waa tokko isinitti kennoo koo fixxeeta dubbii xumurteeta dubbatte. Hantuunni eegee deesseetu eegee keessa siiksiti jedhan. Kootti ol seenii erga xumurtee erga iddoo kanarra dhuftee ajjesti danda'u miidiyaarra dhufamuun seenii keessaan waliin haasofnu jedhanii itti haasa'een ture. Erga dhuftee iddoo kana geesse waa tokko bichaa sin gaafachuun barbaade wal biratti. Sanaa kaasee tokkummaas waa tokko sinaa gaafatu hin deemna bakka amma. Waa'ee woordi tuu woordi walirratti funaanoo ta'uu hin taane soolushinii waan kana barbaaduu qofti gahaadha. Kennu erga tokko Angurbaa mootii adeemsi dubbisaa ilaa tokko akka maalla gootaa keessa jira maalla gootuu ba'u qaba miira akkasii keessaa namni ba'u qaba sii galee miira akkasii keessaa ba'u qaba namni nama malee hin jiraatu laal dhaggeeffadhu mootii saba hin fakkaata namatti fakkaata malee saba kana malee jiraachuu hin dandeessu nama malee jiraachuu hin dandeessu sii galee waan hojjetattu namarraa hojjetatta namatti gurguratta. Siigalee imimmaan hiyyeessaa yoo sirratti bu'e si miidhuu danda'a guyyaa eega malee. Karaa sirkaa gatuu danda'a. Bakka amma jirtu kana borati boossee namni kun kolfuu danda'a. Garagaltoodha dubbiin beeke. Amma sitti toluu danda'a. Siinsi boossisuu danda'a jechuudha. Garagaltoodha jireenyi. Siigalee amma humna qabaachuu dandeessaa amma maal fidde jechuu ni dandeessaa jechuudha. Sirri miti amma dawwali waamame. Lakki Naahom ko akkas naan hin jedhin dhugaadha waan rakkoo tokko qabu hin qaban. Mootiin rakkoo qabaadha Naahom lakki dhugaadha rakkoo hin qaban. Mootiin rakkoo hin qabu. Mootiin rakkoo hin qabu. Mootii dhugaa sitti muudhaaf beektaa maal na gootan. Waa dawwalee waa moofsaasi an baay'ee ani ilaalle ilmaa jedha geeffadhu. Ilmaa dhaggeeffadhu. Ani karuma fedhe noobsaan maallaqa kan keessiif adeebi'uudha malee fakkeenyaaf. Of course. Ani illee akka kana dhugaa sitti muuftaan. Ila karuma fedhe ani isa kana loliisa wayii uumuun barbaanne jechuudha. Tokkommoo amma waraqee tiiktookii banate. Dhufe waan si ajaa'ibu. Maqaa isaatii. Amma waraqee banate. Dhufe tokko. Kana wanti kennaa didda birrii fudhatee waraqata miti waan ittiin ergine waraqatuma ittiin baasii baaftee naaf. An dubbicha fayyaa hubadheem. An dubbicha fayyaa hubadhee baramoo. Waan himtu fidi waraqata ittiin baasii baaftee sobbolummaa isa namummaa. Maal manni kun akkam garaa jabaatu. Mucaan mootii dawwal meewtu waan dubbati waan dubbannu. Anu jarjaraan jira.